jaalalaan ana waliin osoo jirtu waadaa kan kee osoo qabu amaanaa kan kee osoo qabu amaanaa kan keetiin waadaa kan kee osoo qabu baheetiin sirratti kabiraa hiixadhee sirratti jaalala biraa waadaa kan kee karoora bara kana sitti hirmaa bara kana wal fuunaa yeroo kana wal fuunaa waliin qabnu jira hin jirtu yoo jiraattanii jettan akka ol baatanii haasoftaniif isiniif hayyamee jira akka ol baatanii haasayattaniif isiniif hayyamee jira abbaan kiyyaaf obboleessi kiyyaayyuu hin beeku keessa kiyya abbaan kiyya obboleessi kiyya hin beeku keessa kiyya obboleettiin tiyya kalee sarraa hanga hadhaatitti natti dabaluu jirti waan akkan ta'e hin beektu itti ni madhu obboleessi kiyya maal akkan ta'e hin beeku itti ni madhu namni garaa obboleessa ofiitiif abbaa ofiitti ni manne ani yoo nama jaaladhu wayii nama dhugaan bakka qabuuf kiiloo qabuuf wayii ta'e malee taraan nama onnee tiyya cabsee nama seenuu danda'u miti taraan nama abbaan arge onnee tiyya waqaa gabbaa godhee gisee barbaade seenee gisee barbaade keessaa bahee akka barbaade jireenya kiyyaa fi ooli bultii tiyya nama na borcuu miti. Ani ajandaan jiraate ajanda baay'ee nama ajandaa dheessu keessa nama tokkoon nama ajandaa dheessu keessa nama tokkoon hin fedhu ajandaa maal jenna an intarnaashinaala nama miidiyaati akka Harargeen natti mufattuun fedhu akka Arsiin natti mufattuun fedhu akka Walloo natti mufattuun fedhu maqaa kiyya kun akka deemuu hin fedhu usuu kiyya miira kiyya kana to'achuu dadhabe malee amala kiyya kana to'achuu dadhaba malee yeroo tokko tokko maqama kiyyaaf suuraa kiyya akka fuutanii walii gadi hin deemtan hin fedhu maaliif jenna bakka boruu jireenya kiyyaa wayitii bakka na yaachisa amma hin cimamade lubbuu bareennatti fakkaata boruu jireenya kiyyaatiif na yaachisa wallaahi billah boruu jireenya kootiitiif fuuldura kiyyaa bakka gaafa yeroo na ilma godhe tokko viidiyoo kana maal abbaa kiyyaan godha viidiyoo waggaa 5 duraaf amma gisee fiddanii asirratti ol baaftanii jettan nan qaanfadha laalee bakka maal yeroo guyyaa sana osoo waan kana godhuu baadhe maal rabbii waan sana goosise guyyaa sana nan qaanfadha bakka akka nama hateetitti akka nama amma kadheengadda asirra dhufeetiin booye san akka nama hateetitti qaanfataan hin ture qaanfataan funuuna natti jiru caalallee fayyaa natti jirtu caartilee maaluman jedha uummata kanaan ol bahee maaluman dubbadha maal jedhu maal ta'e jedhaanii mee maali madha bakka gaafii natti ta'ee seenuu hin seenuu laayivii kana seenuu hin seenuu osoo biyyoota arabaa biyyoota biraa jiraadhe tiktook makiyya dhiise shaqqaalama kushii nama ta'e dalagadha bakka seenuu waan ta'e hin beekne ka bakka waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame waan ta'eef waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa san keessa jiru na hayyame Sinigale. Wallahi waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa adii sanii na hayyamsiise jechuudha. Kana waan ta'eef ani eenyuufuu nama kamiifuu keessi kiyya na qulqulluudha nama kamiifuu keessi kiyya na fayyaadha eenyuuf abbaa eenyuutillee kanaa gammaddellee rabbiin wallahi sillee dhabaaru'an isin dhabaaru warri naa gammaddanillee rabbiin hin oolchini hin bulchiniiti koodii aditti naa gammadde san rabbi siif haa kennu koodii aditti naa gammadde san waan aditti naa gammadden san rabbiin siif haa kennu hin oolchiniif hin bulchiniiti sanuma rabbiin siif kadhadhaan warri naanaatan ammoo hadhallee ta'ee burullee ta'ee jaalalaa fi kabajaan isin onnee tiyya keessaa qabdan iddoon ani isin biraa qabu hagana ta'uu kan koo wallaahi billaahi kana booda jechuudha kana booda yoo akka manguddootti hin argitan malee yoo akka nama yaadaatti hin argitan malee waan badaa inshaallah jechuudha narraan argitan yoo akka manguddoo nama yaadaatti hin argitan malee hagana na jaalattan hin seene hagana iddoo isin biraa qaban seene osoo waayyuu naggalanii adaa hagana naa dirmata ummanni kun takkaa guyyaa takka jedhee yaadeen beeku tasuma guyyama takka qaama qalbii kiyya keessaan qabu ture qaama qalbii kiyya keessa wallaahi billaahi qaama qalbii kiyya keessaan qabu ture miira haganaa naa qabdanii ilaalcha haganaa naa qabdanii jechuudha kanaafuu naa galatoomaa warroonni ammoo jechuudha hiriyoonni tiyya warroonni na dhidhiyaatan nama tokko jechuudha maqaa kiyyaan tuttuxxanii maqaa isaanii kakkaasaa jirtan amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa rabbii isinitti haa ta'u hayyama kiyyaan ala nama takka gadi baatanii waan jedhinaani hayyama kiyyaan ala wallaahi jechuudha namni yookaan amma asirraa jechuudha rabbiin kiyyanaa hadisu rabbiin kiyyanaa hadisu asirraa jechuudha yookaan ammoo namni ani maa godhe jedhee itti qaanfadhoo jedhaate arraba dheengadda haasaa dheengadda obboleessa kiyya gadaa restoraansiidhaan walitti buune san
والله ونس وان قولون قبل وان اتقابو كيسا فانا وان توكو يجو اتقابا ما وانسا وان قولون قبل يجي بقى الدنيا سنو سنت تفتك إلى سنتجرات تري ميران ديما كيسي يا وانا قبو ميرا كياتو أوبري إيجا كياتو أوبري هم كيسي كي ينجر مير كي يابي أنن تدو رانا أنن يا ساسني أوبري نروفتي سنو مالي هم من نبرالين ما برالين قبو nama berarti walin illee wanna hin jedhu hadallee gara funduraallee maqaa kiyyaa nama takka asirraan kaasina nama takka ka jaalalaan namiin illee waan hojii isaa argatu ka karaa birootiin namiin illee waan hojii isaa argatu maqaa kiyyaan kaastanii nama takka waan jedhina nama takka abbaan abdallaallee miskiintichi kiyya waan takka illee nammiine waan takka illee nangoone amma fiddanii sabboona Muhammad farabbii jedhaa cubbuun sodaattanii isin ربما يدا cubbuun sodaatani sabboona Muhammad nama dhiira jalaayyuu assalamu alaykum hinde bifne gisee fiddanii isatu viidiyoo irraa waraabe diyaaspooraan asliin jedhu isa jettanii gisee fuutaniitiin asmattan sitan suuraa kiyyaa waliin Allah ta'ala kan ofirraan sodaatani rabbii jedhaati wallahi aniif sabboonaan anaafi sabboona Muhammad guyyaa takka السلام عليكم جدي سلامتات يسن يوكا إني سلامتات يوكا أن سلامتات سادي بسيفي جرادي والله ربنا ترقال كن ربنا هو كيسانينا هافراتو نمما يتكتي يوتاتي مالي بايزا وين من تيك توك كان رأوفي سجمر لك تفهمت من بطايت من ديم لك تفهمت من بطايت من ديم ونمني ميديا كان رأوفي بر كأبار سكابو ميديا رفا بر نما أبار سكابو تو ميديا فيدم أقوم أنا أولي نمباتو يو nama abaarsa qabu miidiyaa fayyadamee uummata Oromoo kana waliin gadi bu'ee kalakkala nama abaarsa qabu nama fuuldura isaa jechuudha inshallah do you remember jedhuun jechuudha miidiyaa yeroo hundaa jechuudha adada waggaan ga'uun do you remember this jedhuun bakka miidiyaa jechuudha waan akkasiiti nama akkasiitu miidiyaa fayyadama kanaaf namni kamuu jireenya mataa isaa qaba namni kamuu miidiyaa jireenya mataa isaa qaba bannaata jechuudha maqaa nama tokko maqaa kiyyaan hin kaasina nama takka maqaa kan kootiin gaafa isii ebeluu san maqaan isii bade akkanaan jedhan hin barbaadu bakka ani hin barbaadu ani hin fedhu maqaa kiyya maqaa isaa nama tokko abbama fedhe haa ta'u fedhu abbaa abdallaa ta'a fedhu maalii ta'a fedhu diyaasbooraa ta'a fedhu bilaashizooraa ta'a maqaa kiyyaan kaasanii nama takka waan jedhin yaadatti isinit deeffadhe ammoo rabbiin naa kadhadhaa akka rabbii yaadaa muraada kiyya galmaan naa gahee waan ayyaadus galmaan naa gahee sanis naa laaffisee tana cannattuuf ta keessa kiyya jirtu sanis naa laaffisee rabbiin furmaatatti naa kennu rabbiin naa kadhadhaa jiboo kiyya qaalii welkam rabbiin naa kadhadhaa bakka dhiisaati waa hundayyuu lafa kaayaati kana jaalattus kana jibbitus rabbiin naa kadhadhu sanuma rabbiin naa kadhadhu abbaa jalaa dhaga'u rabbi beeka san rabbii yoo naa kadhattan ni ga'a sanuma jechuudha akka rabbiin nu laaffisu san rabbiin naa kadhadhaa kan achirraa hafeetiin jedhe ammoo tabiroo salphaadha tabiraa qallaaliidha nama maqaa kiyyaan hin kaasina amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa rabbii wallaahi billaahi waan biraa miti bakka nama maqaa kiyyaan kaastanii waa jettanii ni keessii dhiphateetiin hanga laayivii kana gasseeru muddamaa ture waan godhee asirraa badeef rakkadhee qaanfadhe waan godhuun qabneef qaanfadhe taachirraa hafte ammoo namni tokko maqaa kiyyaan ol baafamee asirra waa jedhamaanii fi lubbuun tiyya suuraan isaa maxxanfamee waa jedhamaaniif lubbuun tiyya na cannaqamtee laayivii dhufee rabbiin akka fayyaa naa kennee funuuna kana akka rabbiin narraa kutullee rabbiin naa kadhadhaa akka rabbiin funuuna kana narraa kutu rabbiin naa kadhadhaa waan hin qabne guyyaa keessa waan godhadhe waan ta'eef rabbiin naa kadhadhaa akka inni narraa baddu isin jedha hunda keessanuu isin jaaladhaa warri daabboo jettan ammoo shaayii bira danfifadhaa shaayii bira danfifachuun dagatiin baarakallaa fiikum amaanaa wanni isin jedhu shaayii bira danfifadhaa akka shaayii bira danfifachuun daganne daabboo biratti wallahi namni daabboo harka qabatanii teettan shaayii biratti danfifachuu yoo dagattan kun cubbuu guddaadha inni mataan isaa cubbuu guddaa shaayii bira danfifadhaa waa bira qopheeffadhaa ittiin nyaadhaa ittiin dhugaa gaafa isiin gabbaate ammoo jechuu dhiifamallee naa godhaati nama hedduutu kan kabajuuf kan jaaladhullee jala kana jira ittuma gammaddan malee ittiin qaanfattan ittuma gammaddan malee ittiin qaanfattan jechuudha isiniin godhe jaartii teessan sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan this is promise sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan na amanaa gaafa gabbaate jechuudha
sallaltanii jaartii teessaniin jibbitan. Kanaaf isin jedha hunda keessan iyyuu wallaahi oromootiya wallaahi billaahi diqqaa guddaa keessan qimamoota mana madaamii hunda keessan warroota naa rifattaniif warroota naa gadditan onnee irraa dhiifama naa godha. Rifaatu naa rifattan san onnee irraa dhiifama naa godha. Rifaatu naa rifattan san onnee irraa please dhiifama naa godha. Wallaahi onnee marra nusiidhiif ne rabbi sii haadhiif naan jedha. Naa dhiisa kasheekaati ka rifate jira ka qeesaa ka rifate jira diqqaan guddaan ka rifattantu jira dhiifama siif gooneerra naan jedha. Hundi keessanuyyuu amma tana deema keessaa muraatii isinuu hin beektanii gaafa biraatiif ol kaayadha. Isinuu hin beektanii keessaa muraa gaafa biraatiif ol kaayadha. Anama miiseenjara keessaa maa walii ergitan ta'edha asiin dura karaa keessaatiin haa jedha jedhan.